السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت في هوردفتوت إفتوتو أكم درتو ورونا من تبر لي أشما شمار كفونة سنين جلجرة أكم درتو بابي جواتو بقجراتني سنين جتو وربادتي ورونا إفتوتو بي سبسكرايب نقول سبسكرايب لايك شير قول أنا جتويسا ريتوف كي خلنا قدسا akkasii isiniin jedha arramoo maal qabadde isinii dhufe yaada xiqqoo takka qabadde isinii dhufe anta ta'ani زبنا كأنك أنا زبنا إذا كرا كيس جرا ربي رحمة وحاجده عند الزبنا إرادة لين الفاتة جتورا وأن مكانيسو وأن متألفاتو أكاتن اتنامت منيلي اتفسراني لين متألفاتو قرا أرجلي أجهل جرا ربي رحمة وهاجدو كاتماتين نوها تلشو والله عندك إن يجستو كاتماتين نوها تلشو الدراني أبا جارتكو جستو عمرين إسايو ديمي أكس كرامنا دبا نمني عمري سديت مترباتا ما أكسيو جهي يعني سموني صادق كاتا ديما دبتا ديما تكشاتا ديما جستو زبانك إنك نمو Namatoyyuu silaa nama gorsuu danda'u lafumaa dhufaan jechuudha. Lafumaa dhufaanuyyuu daa'ima jechuudha. Sammuun isaanii sammuu daa'imaati. Hundi keenya dhiiraa shamaraa odoo hin jenne hundi keenya akka zamaani waan taateefuyyuu hundi keenya sammuun teenya sammuu dhiphoodha. Rabbiin immoo sammuu teenya tana sammuu bal'oo nu haa godhu. Tan dhiphatte tana wallahi nama bal'isee yaadu rabbiin haa taasisu jechuudha. Du'aayin barbaachistuudha bareeyantii du'aayii godhadha. Wallahi du'aayin barbaachistuudha. Akhiru zamaanii keessa jirra. Bakkee rabbiin akka ahla fir'aawnaa godhe sana qanii nu godhun beeynu malee akhiru zamaaniin jechuudha. Alaamaa qiyaamaa sa'aatii xiqqoo bira geennee jirra natti fakkaate. Alaamaan qiyaamaatu jedhan sun tanuma. Rabbi rahmatan haa godhu. Sanirraa fi har'a maal qabadde isinii dhufe oduu gaddisiisaa waan argaa dhageettii nama ijaan arguun gurraan dhagahuun nama jibbisiisu jechuudha. Waa'ee daa'imatti kaahiroo daa'ima shamaraa namni guddaan takka hibadii irra raawwate jedhan san wallaahi dubbatuun hin ulfaate qaanyidha jechuudha. Rabbi rahmatan haa godhu. Waa hundaafiyyuu daa'imatti ka rabbiin fayyaa isii haa kennu. وربين يسي واتك زنبي تكلين قبل سلافو يسيني دائما قلقلودا دائما وقع فريجة إيسا دائما وقع فريجة إيسا دينيني توقعشني جها تربى سديتي تتو ودوتاتي فويو زنبين تكسر رنجرتو سنرى يادا كنتو بربادي مالتشو بربادي تبيتو وبليونتي يا زبن كوني زبنا أبلي سداتن وبوليسلي سداتن ilma ofillee sodaatanii san keessa jirra jechuudha. Of eeguu qabna sirriitti. Kana maaliif jettee jechuudha keessanii hin oolu. Maaliif beektanii namni daa'ima waggaa afurii dhiirti lalame dhiirti daa'ima waggaa afuriititti waan hin taane dalagu keessattuu ijoolleen teenya ijoolleen habashaa jechuudha. Wallahi handaara gandaa keessa jiraannee bannu kushiinaa arabaa keessa jiraannee Araban akkanatti araba daa'ima irratti waan sabii irratti habashaa yoo taate jechuudha. Sabii waggaa afuriititti araba waan akkanaa yaaddu. Ijoollee teenya ijoollee habashaatirra of eeggannoo guddaa godha. Nuhi waan dawla Afriiqiyaa taa'e jechuudha. Uummata jaahila uummata waan beekne jechuudha. Yoo jedhu garuu beekalleen keessa jira. Maaliif jennaani maaliif dola Afriiqiyaa kana isiniin jedhe beektu ummanni dhiifama yoo akkas jedhee walitti qabee dubbadhu ulamaa keessa jira beeka keessa jira aqla keessa jira garuu foon tokkotu yoo xannachi hundaa jeessaa jedhan maaliif isiniin jedhe beektanii namni haadhatti illee deebuu deemu ijoollee keenya kana saba keenya kana keessattuu uummanni Itoophiyaa jedhame kun ummata jallata ummata jaahilummaan keessaa bahin jechuudha. Ummata akka ahla fir'aawnaa sana kawaanii maalii ofiituu hin beekne. Akkasii ummata keenya kana irraa of eegaa nasihaa isinii dhaamaan
ijoolleen haati shamaraa jechuudha keessattuu haati shamaraa kan nafsee tanteetii humaayyuu miti daa'imman tantee nafsitti hidhadhu ka biyya kan keetiitti dhiiftee dhuftillee isiniif galee takkaayii haadhuma isaatiitti takkaayii haadha tanteetiitti deeffadhu naa eegi jedhiin jabeessi halkanii guyyaa obboleessuma keetiitti illee hin dhiisin sodaachisee jira jechuudha. Maaliif jenna iniini namni daa'ima waggaa 4titti dhiirti gizee lama jechuudha. Wanti kun gizee lama jedhanii wanni oduu keessatti dhageenu 15 kana keessa waan gizee lama deebi'e jedhan kaayiroo keessatti jechuudha. Kaayiroo keessa miti kun Itoophiyaa keessatti wanni kun waan akkaan baramaati. Daa'ima isa biyya akkana godhanii deemuun maal jechuun kun waan akkaan beekamaati. Yoo rabbi nama eegi malee namni of eegee nama hin baasu. Obboleeyyanti isin keessattuu ijoollee shamarranii warroon ijoollee durbaa biyyaa qabdan deebitaniitiin ka'as mana arabaa dalaydaniitiin mana ijaasatiitti ijoollee fira kiyyatti goddanyaa kiyyatti maalii kiyyatti dhiifadhe jette daa'ima teessan harkatti qabadhaa linna ijoollee dhiiraa sammuun isaanii qalbiin isaanii qalbii xiqqoodha. Shari'aan islaamaa kanaafi obboleessa fi obboleettuyyuu gizee jarri dhalattirraa addaan fageessaa jirani. Gaafa jarri guddatte kanaaf jira golaysii adda addatti godhaaf jedhan. Shari'aan teenya waa bareechitee nu keetti nuti itti takkamamuu wallaalee malee. Fakkeenya biyya arabaa kana yoo fudhanne akka shari'aa islaamatitti fayyadaman. Obboleessi obboleetti wajjii gola ofirra isiniif galee kennaa obboleetti miti gandaaf hojjeessisee gola takka wajji rafa. Uummata jaahila jechuudha uummata waan galiniifi. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Ilmuma keessan irraa of eega. Zamanni kuni zamana uummanni maraatee waan ta'u wallaalee sammuu fayyaa dhabee jechuudha. Waan yaadullee dhabee, waan hojjetullee wallaalee, waan dalagullee wallaalee daa'ima raammutti nama nafsee baasuu deemu jechuudha. Nafsee nama baasuudha kun. Akkana kana immoo akka shari'aa islaamaa keessatti islaamaa maal godhan beekani. Kana odoo jiruu silaa kottee isaatirraa jalqabanii haga mataa akka suuta nafseen isaa baatutti nama hin jirre kaa maal godharre namni hin jiru kan baruuf taanii waan jaarsummaa dubbatanii jaarsummaa fixanii waan akkanaa kanarraa of eeggannoo guddaa godhaana rabbiin nu haa eegu obboleeyyan teenya ijoollee shamarranii cufti keessanuu of eeggannoo guddaa godhaa kuni ka dubartii gamanattis ilmoo garanattis qaata dubartii 4-5 bakkee tokkotti guuranii ji'a 15 dubartii ijaazaa buusanii amma raammoo waggaa 4tti tartee jechuudha ijoolleen Itoophiyaa. Yoo akkana jennu hunda walitti qabamu garuu dhiifamu. Aalima keessa jira beekaa keessa jira waan akkana kana waan ta'eefu isaaniif hin jenne warroota akka warra sammuun hin yaanne uummata sammuun qulfii ka daa'ima sabiyyeetti deebi'u kanaaf jedhan. Akkasii rabbi rahmata nu haa godhu hunda keenya rabbiin nu haa qajeelchu zaban irraa boodaa keessa jirra rabbiin kaatimaa teenya nu haa tolchu wallahi zaban irraa boodaa jechuudha guyyaa kam rabbiin akka ahla firaa'uuna san nu godhu allahu a'lam isa beeka isiniif galee rabbi rahmata nu haa godhu ijoolleen shamaraa of eeggannoo godhaa ijoollee teessaniifis of eeggannoo godhaa warroonni shamara manatti gettanii sanuu daa'imman gurguddoo san katabeetee waan barbaada isaatu isii fi rabbi walitti dhaqata daa'ima raamoo akka amma waggaa 4 waggaa 5 tana obboleessa kee biratti gatee abbaa kee biratti gatee jettee dhiiftee jabeeffadhu intala durbaa tante si jalaa ajjeessan sodaachisaadha gizee waan ta'eef gizee si bira jirtullee namatti dhiifattee oguruu hin deemin mana ijaazaatti illee dhiiftee hin deemin wallaahi arabatti dhiifadhu ijoolleen shamarranii dhugaa isin hin jedha arabaan kadhadhaa hin tuqan si jalaa waan akkam godhan ummata waa hunda beeku jechuudha ummata rabbii ofii sodaatu ummata arabaa jechuun kan ummata rabbiin faa'e maaliif jenna iniini ijoollee nu hiyyuu handaara deemne bira dhufneet iniini bira dalainaami ka warra ofii baalee gatee waan barbaadu isa himalee nama tokko irratti waan akkanaa yaadda rabban daa'ima waggaa 4 dhiisa arabatti dhiifadha bashatti hin dhiisin anna siyaasii dhaabaan kara mataa kiyaatiin jechuudha ijoollee daa'imaa ijoollee teenya ijoollee habashaatiitti oromos tahee amaaras tahee ittiin dhiisin ummanni keenya ummata akka ahla firaa'uun akka jedhan san ummata yoo nafsii namaa baasullee sodaat akka malee baasu
ummata yoo daa'immanitti deemullee sodaata akka malee qaama daa'ima awuzu billaahi mina shayxaani rajiim awuzu billaa waan silaa ta'u hubataniiyyu ummanni keenya ummata akkanaati jechuudha